Shalom, nagaaniif araarrii jaalalli waaqayyoo bakkaa fi iddoo jirtan qixa jirtan itti isiniif yaa baay'atu qulqulloota saba waaqayyoo qomoo filatamuuf jaallatamoo akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa hafaan qaba. Waaqayyoo madda nagaa koo fi madda nagaa keessan inni ta'e immoo ulfina guddaa yaa fudhatu. Waaqayyo nu gargaaree guyyaa har'aa kanaan nu ga'uu isaatti hundumti keenyayyuu baay'ee gammannaa. Dhugaadha waaqayyoon taanaan nuti har'a geenyeerra. Waaqayyoon taanaan waaqayyo nu gargaaranidha guyyaa kana kan geenye. Baay'een badaniiru, baay'een du'aniiru, baay'een immoo dhukkubsatanii hospitaala keessa jiru. Anaaf isin garuu carraa kana argannee warra sa'aatiif yeroo kana gahuu taaniirra. Ishoo baga gammaddan. Asumaanii ani obboleettiin keessan beeksisa tokko qabadheen gidduu keessanitti argame. Beeksisni koos dhugumaanuyyuu baga gammaddan. Obboleenyi keenya sabni waldaa hiikumsaa galatoomaa eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Duraan dursee akkasuma akkuma beekamu waldaan hiikumsaa onlaayinii waggoota hedduudhaaf obbolaadhaaf kadhachaa obbolaa gargaaraa warra dhukkubsataniif warroota rakkoo adda addaa keessa jiraniif waldaan kun baay'ee isaan utubdee akka har'aan geesse hundumti keenyayyuu hin yaadannaa. Warroonni immoo waldaa kana hin beeknellee waldaan hiikumsaa dhugumaanii dhuga baatu kiristaana taati jedheen amanaa. Dhugaadhaa waldaa hiikumsaa keessatti hidhaa baay'een hiikameera, dhukkubsataa baay'een fayyaniiru, lubbuu haaraa baay'een illee gara waldaa hiikumsaa dhufaniiru. Isaan keessaa ani nama tokkodha. Waaqayyoo karaa waldaa hiikumsaa na barbaadeera, lafan badee na argateera. Cubbuu keessan deddeebi'aan ture garuu immoo waaqayyo na gargaaree jennaan gara kana deebi'eera. Waaqayyo ulfinni haa ta'u. Har'a inni nani qabadhee dhufee sagantaa galataa fuuldura kanatti waldaan hiikumsaa qabatteerti. Hundumti keessanuu akka irratti argamtan affeerraa kun isiniif dhiyeessa. Waldaan hiikumsaa koottaa wajjiniin waaqayyoon galateeffannaa. Waaqayyo isa nu gargaare kana jajannaa jechaa jirti. Rakkinni baay'een jiraachuu mala. Garuu waaqayyo nu gargaaree maaliif nuti waaqayyoon hin galateeffannu? Waaqayyo wanti inni nurraa barbaadu galata afaan keenya duwwaadha jechuudhaan sagantaa galataa guddaa waldaan hiikumsaa qopheeffatteerti. Waaqayyoof immoo inni guyyaa kana nu fidee galata haa fudhatu. Fuuldura keenya gaafa sanii 26 ji'a 10ffaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaan keenya ni eegala. Akkasuma akka alaatti immoo Juulaayii 3 ji'a 5ffaa bara 2023 jechuudha. Guyyaa kana irratti argama. Tokkoon keessanuu akka irraan hafne koottaa wal wajjiniin waaqayyoon galateeffanna, waaqayyoon jajanna. Koottaa karaa waasaapii obboloota keenyaan lakkoofsa isiniif teechisnaa. Koottatii warri barbaadan wajjiniin hirmaannaa. Waaqayyo immoo galata guddaa haa fudhatu. Keessummaan keenya hangafaa fi keessummaan keenya inni jalqabaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf koottaa warri rakkoo adda addaa keessa jirtan, warri gaafii adda addaa qabdan, warri dhukkuba adda addaatiin qabamtanii jirtan koottaa waaqayyoon wal wajjin kadhannaa, waaqayyoon wal wajjin galateeffannaa. Waaqayyo immoo nu dhagahaa. Kadhata keessaniifis deebii hin ta'a, gaafii keessaniifis deebii ni ta'a. Waaqayyo inni nu gargaare galata haa fudhatu. Ishoo inni maal barbaada reenurraati? Galata duwwaa nurraa barbaada. Mee ani immoo asumaan walaloo gabaabduu ishee galata waaqayyoo jedhu isiniif dubbisuun barbaada. Faarfannaa macaafa faarfannaa boqonnaa 150 lakkoofsa 1 hanga 6 dubbifadhaa. Asumaan affeerraa kooti. Hundumti keessan immoo amanamummaadhaan akka dubbifattan nan amanaa. Eebbifamaa. Akkas jedha walaloon koo. Galata waaqayyoo gochaa kee hundumaa koo dhufudhu galata. Oolmaa kee wal kuusee na keessaa dubbata. Ishee bara rakkoo oolmaa kee kaleessaa. Kophee koo fudhadhee kunoo nan barreessa. Kophee koo fudhadhee kunoo nan barreessa. Oolmaa kee tarreessee maal godheen xumuraa? Hammuman danda'e irrumaa qonxuraa. Himeesin xumuruu yeroonis nan gahu guutummaa bara koo callisuu hin danda'u. Himee hin fixu jedhee dhibaa'ee hin dhiisu. Oolmaa kee awwaalee maree irran ciisu. Isatti naaf goote nan hima bara koo natti dadhabdeetta ulfaadhu abbaa koo. Yoomuu hin dagadhu waan ati naaf goote. Waa'ee koo xumurtee baraan abdii kutee waa'ee koo xumurtee harka keetu dhufee gulunfaa koo fure. Sitti hin waakkadhu kan gee galatuma goota hundumaan olii yaa uumaa uumamaa. Hirkoof gaachana koo abbaa
caalu galanni kee addaa homtuu sin madaalu. Gaafan taa'ee yaadu ishee bara sanaa natti dukkanaa'ee garaasiif garanaa nan boo'a callisee bara sana yaadadhee eessaa dhufe jedhee gaafii of gaafadhee. Hedduudha gooftaa koo oolman kee kaleessa galmee guddaa irratti kunuu nan galmeessa. Dhaloota dhufuufis waa'een kee haa darbu namni hunduu dubbisee gochaa kee haa argu. Dhaloota ammaafis warra bara booddee waa'ee kee waraabee nan dabarsa qoodee maalillee yoo ta'e hin dhiisu dubbachuu gochaa kee tamsaasee lallabee faarfachuu gochaa kee tamsaasee lallabee faarfachuu. Mi'eeffadheen argee harka gargaarsa kee baay'ee danuudha oolmaan kee oolmaa baay'ee guddaa bara lakkoofsise walaloo barreessee maal yoon beeksise. Anumatu beekaa waan ati naaf goote bolla du'aa keessaa dhuftee ol na fuutee gargaaraa dhugaa koo ati mee ogeessaa waa'ee kee nan himaa guddiseen odeessaa. Yommuu hin dagadhu muudannoo kaleessaa ishee qabdee ol na baafte keessa gaafan badii abdii fixee imimmaan lolaasee situ harka koo qabee butee ol na baasee. Kanaafuu hin dhiisu waa'ee kee hin lallaba wantootan sin jedhu jecha hedduun qaba. Galatni kee yoomuu na keessaa hin hir'atu waan ati naaf goote garaan koo hin dagatu waan ati naaf goote garaan koo hin dagatu. Eebbifamaa akka irraa hin hafne irraatii hin hafamuu. Asumaan dhaamsa koodhaa. Waldaan hiikumsaa immoo waldaan lafarraallee waggoota 2 darbeera erga lafarratti ijaaramee dhugaadha. Waaqayyo guddaa nu gargaare waaqayyo inni nu gargaare galata guddaa haa fudhatu. Obbolaawwan koo waldaa hiikumsaa biyya keessa biyya alaa kan jirtan guutummaan keessan eebbifamaa dhugaa. Waa'een keessan waanan jedhee ibsu hin qabu. Baay'ee dadhabdaniirtu gatii guddaa baaftaniirtu. Kun ta'uu isaatiif yeroo waldaan dhaloota dagattetti isin immoo dhaloota barbaaduu keessanitti akka kanatti lafaa dhaloota kaasuu keessaniif baay'ee gammadeera. Sagantaa kanarratti immoo waaqayyo ni argama. Hidhaa keessan hiikaa koottaa hirmaadhaa gammanneerraa baga gammaddan wajjumaanii galatoomaa eebbifamaa gooftaan ayyaana isaaniif haa baay'isu. Adaraa keessan akka irraa hin hafne hundumti keessanuu koottaa hirmaadhaa. Asumaan faarfannaa kanatti naaf eebbifamaa. Si waaqessuuf dhufnee jirra ulfinaa qabneerra. Si waaqessuuf dhufnee jirra galataa qabnaa waaqayyoof galataa qabnaa galataa qabnaa waaqayyoof galataa qabnaa galataa qabnaa waaqayyoof galataa qabnaa galataa qabnaa waaqayyoof galataa qabnaa.